Arraga ifa adama era amanta kristana di shagga intaanii ture daa'imti kiyya rakkinan qabu anaggaxaamii as waan jiruuf aswaasiis naa bilbilanii garanuma asiin goree malee hundi keenya rakkinan qabnu. Ayyee galatoomaa gaa akkasiin nu jettanitti gaamma erganii torban kan islaamummaa keessaa bahee tasgabbiin dhabee irriballee nan dhabeettanii dhugaadhaan kun namni islaamummaan haala jireenya gaariin qabaatu kan inni rabbii isaatiin wal baru kan inni qalbiin isaa tasgabbii argatu yoo rabbii isaatiin wal beekee islaamummaa qabaateedha. Ayyee bareeda gaa inshaallah hangaafii baay'ee isin gaafadhu xumureetan jira. Ustaaz Huseen shaadaa qabsiisaatii inshaallah akkasii shaadaa qabsiidha. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها لقادان كان قبرمو الله توكيتش مالي كان براك كان جري أمس رقام بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما ربي في قبرك ربي توساني رجانم با أمس رجانم با عيسان يوكين يسوع كريستوس إرجما ربي في قبرك ربي ملي واقع كنتاني ilma waaqaallee kan taane qalbii kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheetan jira. Allahu akbar maashaallah. Baga rabbii isin gargaare baga rabbii isin deebise rabbiin